السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوتيوبين مالي يوتيوبين مالك أني خفلمو هنكفلو يوتيوبين بيوتا أكمي خيستي مالك خفلا ميكا خفلا خنجو غافي فيديو أراتنا خيستي دي بساسي أركتن جيشودا خناف أمو فيديو انتون يوتيوبروتا هند ساني علي جندن دامون نبر باجستي وانتيف فيديو خنران فكاتنا فيديو كان لايك قدودان جلقا بايسين جنة خبيم تودا هردوفتودا خينا أكسوما چانالا خناف هاريتانان فيديو ون چانالا خيسن قدسوف اسم برباجسان إرا أركتا وانتيف سبسكرايب قدايسين جنة أكسوما مو يادا فقافي وانا كنانو دلقي وانا كنانو قرسيسي يوچو بربادن خرا كومنتيتين خوطا اسنين جيچا كرا فيديو تنيا تاسن ديبيني دفنو دي جرقا خبيم تودا هردوفتودا خين أصو فيديو تنيا تيجين سينين توريچودا فيديو تقوتانا ورا موبايلي فيدموف داوني والاتحادي بنو اسنين جن هيغا خبيم تودا هردوفتودا إرقا أكنتي جوجل كرومي سيني بودا يچودا أسما يوتيوبي سينا erga YouTube akkanatti seenne booda asumaan bakka tuqaa sadii tana gara harka mirgaa gama gubbaa kana tu'ina. Ergasii immoo asumaan akkuma agartan desktop site kajoo kana click goona. Akkuma ijaan agartan kana kabajamtoota hordoftoota keenya haala kanaan isinii fida. Ammaan booda akkanani kompiitarratti laalee fayyadamuun isinis laaltanii fayyadamuu dandeessan jechuudha. Gama kaanitti dabarru. Hayyigaa erga moobaayilii keessan sirreeffatanii jechuudha. Akkuma beektan kaa irra guddaan yuutuubaroota jechuudha. Osoo waa'ee yuutuubii info takka illee hin qabne eegale jechuudha. Anaas dabalatee isinillee ta'uu mala jechuudha. Garuu immoo seeruma uumamaa kan fedhe keessattuu jechuudha. Namni tokko wanta tokko hojiis ta'ee waan fedhe yoo haa ta'u dursee barateeti ergas immoo hojii san hojjechuutti seena jechuudha kabajamtoota hordoftoota keenya. Fakkeenyaaf hojii baankii fudhadhaa. Namni tokko osoo barnoota akka ikoonomiksii, akkaawuntiingii yookiin immoo bizinees maanaajmentii fi kanneen kana fakkaatan osoo hin baratin jechuudha. Yoo calliseetuma jechuudha mana baankii dhaqee naqa caraa yoo jee qaanyii guddaadha jechuudha kabajamtoota hordoftoota keenya. Maaliif yoo jettan namni hojii hojjechuuf deemu tokko jechuudha yoo xiqqaate hojiin san hojii akkamiiti? Akkamitti hojjenna? Seerotaa fi dambiiwwan itti bulmaataa isaa maalii kan jedhu addaan baafachuun dirqama isaati jechuudha. Kanumaaf nutilleen viidiyoo kana keessatti odeeffannoo barbaachistu waa'ee yuutuubii warri yuutuub irratti hojjechuuf yaada qabu hundi akka beekuuf jechuudha viidiyoo kana qabannee isinii dhufne jechuudha kabajamtoota hordoftoota keenya. Kanaaf viidiyoo har'aa tana keessatti odeeffannoo 5 waa'ee yuutuubiidha haala gaaffiitiin gaafachaa deebii isinii deebisa jechuudha kabajamtoota hordoftoota keenya. Kanaaf ammoo gaaffii jalqabaatirraa yoo kaanu jechuudha yuutuubiin maalii kan jedhurraa haa kaanu. YouTubein kaampaanii daddabarsa viidiyoo yommuu ta'u kan inni hundeeffame jechuudha bara 2005 jechuudha. Biyya Ameerikaa bulchiinsa Kaalifoorniyaa magaalaa San Maatiyoo keessatti jechuudha. Namoota sadiitu YouTubii hundeessee jechuudha. Isaanis jara footoo irratti argitan kana yommuu ta'an maqaan isaanii immoo Steve Chen, Chad Hurley akkasuma David Karim jaaman jechuudha kabajamtoota hordoftoota keenya. Isaan kun haa hundeessanii malee jechuudha bara 2006 kaampaaniin guddaan addunyaa tanaa Googliin doolaara biliyeena takka tuqaa jahan isaan kanarraa bitee jechuudha. Kaampaaniiwwan dhuunfaasaa jala galchee haga ammaatitti kaampaanii Google jalatti argama jechuudha. YouTubein jechuun kabajamtoota hordoftoota keenya. Erga hamman jennee gaaffii lammaffaa yookiin immoo odeeffannoo lammaffaatti ta'a jennu. Odeeffannoo lammaffaa YouTubein maallaqa ni kafalamoo hin kafaluu kan jettuudha kabajamtoota hordoftoota keenya. Namoonni hedduun jechuudha kanuma yuutuubiin namaaf maallaqa kafalu itti fakkaate jechuudha. Garuu namoota haala kanaan hubataniif deebii quubsaa kenninaaf jechuudha. Kanaaf ammoo gabaabumatti yuutuubiin maallaqa hin kafalu jechuudha kabajamtoota hordoftoota keenya. Erga yuutuubiin hin kafalle maallaqa yuutuubaroonni eessaa argatan jechuun keessan hin oolamu. Maallaqa kaampaaniin kafalu jechuudha. Kaampaanii AdSense jedhamu kafala jechuudha. Akkamitti kafalaa yuutuubiin hoo? Akkamitti AdSense kana wajjin wal qabataa kan jiruuf ammoo gaaffii sadaffaa keessattiin isinii ibsa jechuudha. Gaaffiin sadaffaa ammoo kabajamtoota hordoftoota keenya yuutuubiin akkamitti viidiyoo keenyaan maallaqa nuu kafala yookiin ammoo yuutuubarii tokko akkamitti chaanaala isaatiin yuutuubiirraa maallaqa dalaguu danda'a kan jedhudha jechuudha. Deebisaa kanaatiif ammoo yuutuubiin jechuudha akkumaan jalqaba irratti isiniin jee daddabarsa viidiyoo yommuu ta'u jechuudha. Viidiyoowwan xixiqqashaa sakandii muraasa ta'an kaampaaniiwwan garaagaraa beeksisuudhaaf jechuudha. Kaampaaniiwwan sanarraa guuree viidiyoo keenya irratti maxxansa jechuudha.
erga viidiyoo keenya irratti maxxanse jechuudha biyyoota gurguddatan akkasuma biyyoota monetization partnerii mallatteessan keessatti jechuudha viidiyoon yuutuubaroota ni daawwatama jechuudha. Hanga viidiyoon sun daawwatamuun jechuudha yuutuubarootaaf maallaqa argamsiisa jechuudha. Maallaqa kana akkamitti argamsiisa yoo jenne googiliin jechuudha kaampaanii waa beeksisuuf sanirraa maallaqa erga fuudhee booda jechuudha karaa AdSenseetiin maallaqa kafale jechuudha. Kanaaf AdSenseen jechuudha kaampaaniiwwan waa beeksisaniif sanirraa maallaqa hanga tokko fuudhee jechuudha. Fakkeenyaaf amma $10 yoo fuudhe parsantii 40 ifii fudhataniiti parsantii 60 yuutuubaraaf kannan jechuudha kabajamtoota hordoftoota keenya. Fakkeenyaaf beeksisa tokko irratti $10 yoo fudhatan jechuudha $4 ifii fudhataniiti $6 ammoo yuutuubaraaf kannan jechuudha kabajamtoota hordoftoota keenya. Kana ammoo kan godhu Google AdSenseedha jechuudha. Kanaaf yuutuubiin akka dallaalaatitti hojjeta jechuudha kabajamtoota hordoftoota keenya. Nuti warra viidiyoo gadhiisuu fi akkasuma kaampaaniiwwan gurguddaa waa beeksifachuu barbaadu wal qunnamsiisee jechuudha viidiyoo isaanii kan sekondii muraasa ta'e kan hojii isaaniitii fi oomisha isaaniitii fi kana biyyoota hedduurra facaasuudhaaf haala kanaan fayyadamanii isaanis waa beeksifatanii yuutuubiinis nutii fi warra waa beeksisu kana wal qunnamsiisee nutis maallaqa haga ta'e nurraa kafala ifiifis hamma dallaalaa fudhate jechuudha kabajamtoota hordoftoota keenya. Kanaaf yuutuubiin haala kanaan kaffalaa isin jenna kabajamtoota hordoftoota keenya. Gaafii itti aantu ta'a dabaru. yuutuubiin biyyoota akkamii keessatti kaffalaa jetti gaafiin teenya tan afuraffaadha jechuudha. Kanaaf ammoo deebii isaan isaa jechuudha biyyoota gurguddoo akka Kanaadaa, UK, Awustiraaliyaa, USA jechuudha. Akkasuma biyyoota gurguddatan kan industiriidhaan badhaadhan kana keessatti yuutuubiin maallaqa ni kafala jechuudha. Kanarraa kan hafe biyyoonni akka Afrikaa keessa jiranii akkasuma biyyoonni amma guddachaa jiran jechuudha yookiin ammoo sadarkaa guddinaatti irra jiran hedduun isaanii sirna monetization partnerii hin mallatteessine waan ta'eef keessa hin jiran Itoophiyaa dabalatee jechuudha. Kanaaf biitti teenya keessatti hin argamtu jechuudha. Fakkeenyaaf amma asirratti akkuma agartan biyyoota Afrikaa keessaa jechuudha biyyoota akka Aljeeriyaa, Angoolaa, Kaameruun, Egypt, Gaanaa, Ivory Coast, Keeniyaa akkuma agartan jechuudha. Ollaan keenya kunilleen kana jechuun Keeniyaa teessanii maallaqa dalaguu dandeessan jechuudha. Akkasuma Egypt illee ni ta'a jechuudha akkuma agartan Masrii jechuudha. Akkasuma biyyoota akka Zimbabwee, Ugaandaa, Tunisiyaa kanneen keessatti ni hojjeta jechuudha. Biyyoota Afrikaa keessaa, Eeshiyaa keessatti illee akkasuma Ameerikaa fi Awurooppaa keessatti illee akkasuma jechuudha. Kabajamtoota hordoftoota keenya. Kanaaf biyyoota akkanaa keessatti hojjetaa isiniin jecha gaafii shanaffaatti haa dabarru. Gaafiin shanaffaadhaa kabajamtoota hordoftoota keenya yuutuubiin meeqa namaaf kafalaa kan jedhudha jechuudha. Kanaaf ammoo teebilee kana laaluun barbaachisaadha jechuudha gaafii tana isiniif deebisuudhaaf. Akkuma agartan asirratti jechuudha asiin viiwii hamma itti kafalamu akkasuma maallaqa viiwii hamma kanaan kafalamuu danda'u yoo xiqqaate jechuudha. Yoo xiqqaate tarree tana keessa jira. Yoo guddate ammoo warra tarree tana keessa jiru isinii kafaluu danda'an jechuudha. Fakkeenyaaf amma viiwii 1,000 jechuudha $3 hanga $20 kafaluu danda'a yuutuubiin jechuudha. Akkasuma viiwii 5,000 $15 hanga $100 kafala. Viiwii 10,000 jechuudha $30 hanga $200 argachuu dandeessan jechuudha kabajamtoota hordoftoota keenya. Hamma kaan akkasumatti akkuma agartan viiwii miliyoona 1 jechuudha akkuma agartan $300 hanga $20 argachuu dandeessan jechuudha. Akkasuma viiwii miliyoona 5 jechuudha $15,000 hanga $100 argachuu dandeessan jechuudha kabajamtoota hordoftoota keenya. Kanaaf akkaataan yuutuubirraa yuutuubaroonni maallaqa itti argatan salphumatti kanneen kana fakkaatan jechuudha kabajamtoota hordoftoota keenya. Erga odeeffannoo hangana waa'ee yuutuubii viidiyoo kanarraa argatanii hojjechuu kan murteessitan yoo ta'e jechuudha viidiyoo asirratti argitan kan chaanaala keessanii wal qabatee wantoota godhuu fi akkasuma beekuu qabdan isinitti agarsiisu kana jechuudha. Daawwachuu hin dagatinaa isin jenna kabajamtoota hordoftoota keenya. Viidiyoo har'aatis asumarratti dhaabna isiniin jecha viidiyoowwan biraa barbaachistuu waa'ee yuutuubiidhaatiin wal qabatuun hamma deebinee wal agarrutti nagaa rabbii keessa jiraadhaa. Assalaamu alaikum wa rahmatullaahi wa barakaatu.